Sidaan Hacaaluu Hundeessaa erga hawaasaaf banaa ta'e waggaa tokko guuteetii jira. Guyyaa kaleessaa bifa haaraan eebbisiisuun isaanii shira diraamaa kutaa lammaffaadha jedhan miseensonni maatii isaa. Biyyi United Arab Emirates haleellaa buufata xiyyaaraa Suudaan keessatti raawwatame harka hin qabu jetti. Guyyaa kaleessaa immoo Suudaan Itoophiyaa fi United Arab Emirates haleellaa buufata xiyyaaraa Khartoum keessatti raawwatame harka qabdi jechuudhaan himatte. Manni murtii olaanaa federaalaa artistootaa fi tiktookaroota hawaasaa gowwoomsuun mallaqa guddaa walitti qabanii jiran jechuun birrii biiliyoona 1.9 ol himata irratti banee ture irratti mirga wabii laate. Haati waggaa 12 daa'ima malee turte yeroo tokkotti daa'ima 5 magaalaa Harar keessatti da'uun gabaafame. Daawwattoota fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin argamnu kanneen amma isin dhageessifne hanga footootu Hegeree Miidiyaati amma bal'inoo dutti aansine. Sidaan Hacaaluu Hundeessaa erga hawaasaaf banaa ta'e waggaa tokko guuteetii jira. Guyyaa kaleessaa bifa haaraan eebbisiisuun isaanii shira diraamaa kutaa lammaffaadha jedhan miseensonni maatii isaa. Obboleessi Hacaaluu Hundeessaa Sisaayii Hundeessaa erga miidiyaalee hawaasaa irratti qoodee wantoonni tokko cal'isuun bira darbuun filatamaa yoo ta'e iyyuu warroonni fakkeessitoota cal'isuu kana akka waan fudhatanitti nama ilaaluu danda'u. Garuu Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee wanti hojjetamaa jiru jalqabarraa kaasee hanga ammaatitti diraamaadha kan jedhe yoo ta'u, kunis diraamaa keessaa kutaa lammaffaadha jechuun taatee guyyaa kaleessaa ta'e komii qabaachuusaa dhiyeessee jira. Yeroo fi bakka sirrii ta'etti deebii kennuu fi filannoo osoo hin taane dirqama kan jedhe obboleessi Hacaaluu Hundeessaa waggootaaf dogongora lakkaa'uuf nama rakkisuu qofa osoo hin taane gochoota guutumatti qaanii ta'an namoota nutti dhihoo ta'anii irraa argaatii turre jira jedhee jira. Hanga warra waltajjii qofa irratti beekaniitii fi warroota fira fakkaatanii ajjeesota isaa ta'anii hedduu taajjabeetii jira kan jedhe Sisaayii Hundeessaa dhugaa dubbachuuf hanga har'aatitti homaa dubbachuu dhiisuu murteessee ture. Wanti maqaa Hacaaluutiin hojjetamu sirrii osoo hin taane fedhii dugda duubaa jiru hedduu ta'uusaa hubadhee jira kan jedhe obboleessi isaa kun kana booda garuu kabajaa fi eenyummaa isaa haala madaaluun deebii ifaa ta'e kennuun koo hin shakkisiisu jechuunis kan hime yoo ta'u, kunis barbaachisaadha dhugaa isaatii malee namoonni Hacaaluu jaalatan amma irratti kan barbaadan siidaa isaatii miti jedhee jira. Akkuma har'aa Hacaaluun du'ee boru immoo haawultii isaanii dhaaban jennee osoo eegaa jirru wanti mudate kan biraati kan jedhe obboleessi isaa. Onnee dhiirummaa kee iddoo isaa dhaquu hin dandeenyetti ol fannisuu kee gaarii ta'uu malee yeroon kun hamaadha. Wanti ta'aa jiru yoomiyyuu arguun nama qaama ofiitti qaana'uu ofii akka nu taasisuu fi akka dhiphannu nu taasisee jira jedhe. Wanti fedhiyyuu yoo ta'e siidaan yaadannoo borumtii ajjechaa keetii dhaabbatama jedhamee osoo abdatamaa jiru waggootaan booda diraamaa itti fufeen daawwannaa uummataatiif siidaan banamee ture. Waggaa tokko booda bifa haaraan guyyaa kaleessaa deebisanii eebbisiisuun isaanii immoo diraamaan kutaa hedduu qabaachuu isaa kan irraa hubannedha jedhee jira. Hundumaa olitti Hacaaluu nama si dhabeef wanti hundinuu salphaadha kan jedhe obboleessi isaa nama sirriitti si beekuu fi si hubatuuf garuu siidaasiif maloonni isaanii keessatti dhaabanii haqa kan kee barbaaduu irratti jiru. Dhimma yerootii wanti kun geeroonni murteessa jechuudhaan komii siidaa magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbate irratti qabu obboleessi Hacaaluu Hundeessaa ibsee jira. Kana jechuu isaa hordofee namoonni hedduun jecha kana wal jalaa fuudha. Hacaaluu Hundeessaatiif siidaa osoo hin taane magaalaa Finfinnee keessatti kan barbaachisu dhugaa isaa akkaataa ajjechaa isaatii fi namoota isaa ajjeeseen magaalaa Finfinnee keessatti dhoofamanii dubbii isaa irra dibaa ta'ee hafuun isaa gaafii namoota hedduu ta'uu kaasuun yeroo ammaa kanatti haqa isaa magaalaan Finfinnee osoo baasee fi namoota isaa ajjeesanii fi akkamitti akka inni du'e osoo baasanii dhugaa barbaaduu isaanii irratti akka xiyyeeffatanii jiran addeessaniiru. Biyyi United Arab Emirates haleellaa buufata xiyyaaraa Suudaan magaalaa Khartoum keessatti raawwatame keessaa harka hin qabu jechuudhaan himannaa Suudaan guyyaa kaleessaa Itoophiyaa fi United Arab Emirates himatte haaluun dhagaale. Haleellaan wiixata kaleessaa buufata xiyyaaraa Khartoum irratti raawwatameen diroonii United Arab Emirates fayyadamuudhaan humni dafee dhaqqabaa Suudaan buufata xiyyaaraa haleelle jechuudhaan Suudaan himachuun dhagaale. Mootummaan Suudaan yeroo dheeraadhaaf United Arab Emirates finciltoota Suudaan deeggaraa jirti jechuudhaan yeroo dheeraaf
waraana biyya keessa biyyattii keessatti waggoota 3 taasifamaa ture himachaa turuun ni beekama. Kanaanis biyya United Arab Emirates himannaan kun sobaa fi kan dhugaarraa fagaate jechuudhaan guyyaarraa ibsa baaftee naalte. Dubbii himaan waraana Suudaan dirooniin Emireetota Itoophiyaa baardarraa ka'uu isaaniitii fi ji'a sadaasaa fi caamsaa keessa Suudaan keessatti bakkeewwan adda addaatti haleellaa raawwachuu isaanii odeeffannoon qabaa jechuudhaan himate. Haa ta'u malee gabaasa kana kan gabaase Reuters odeeffannoo kana mirkaneessuu baatullee himata Suudaan bu'uura kan hin qabne jechuudhaan biyya United Arab Emirates kan kuffiste yoo ta'u Itoophiyaan illee guyyaa kaleessa karaa ministeera dhimma alaa isiitiin Suudaan finciltoota naannoo Tigraay deeggaraa jirti jechuun himachuudhaan qondaaltonni Suudaan haleellaa kanaaf deebii kennuuf qophii ta'ullee himaniiti jiran. Masrii fi Suud Arabiyaan haleellaa buufata xiyyaaraa Khartoum irratti raawwatamee balaaleffachuudhaan hollaa Suudaan jidduu seenuu isaanii akeekkachiisaniiti jiran. Gorsaan olaanaan bulchiinsa Ameerikaa deeggarsi finciltoota kanaaf godhamu kamuu dhaabbachuu qabaa jechuudhaan himachuusaa Reuters guyyaarraa gabaaseeti jira. Manni murtii olaanaa federaalaa artistootaa fi tiktookaroota hawaasaa gowwoomsuun mallaqa guddaa walitti qabanii jiran jechuun birrii biiliyoona 1.9 ol himata irratti banee ture irratti mirga wabii laate. Manni murtii federaalaa artistootaa fi tiktookaroota gowwoomsu investimentii fiinteek birrii biiliyoona 1.9 ol hawaasa gowwoomsuun hirmaatan har'a mirga wabii kenneefii jira. Abbaan alangaa Mansuur Jamaal malee shakkamtoonni biroo mirga wabii akka hin mormamne ta'uu kan ibse yoo ta'u himatamtoonni biyya akka hin baane dhorkamuu fi wabii olaanaa akka maxxanfamuuf gaafatameefii jira. Namoonni gochoota kanarratti hirmaataman jedhamanii shakkaman hedduun isaanii artistootaa fi tiktookaroota kan ta'an yoo ta'u isaanis kana booda mirgi wabii haa kennamuuf. Namoonni kun yoo biyyaa bahan miidhaan isaan irra gahu cimaa ta'uu kan ibsame yoo ta'u abukaatonni himattoota uggura imalaa kana mormuun himatamtoonni yakkicha irratti hirmaatota osoo hin taane miidhamtoota ta'uu isaaniitii fi ofii isaanii mana murtii dhiyeessanii seera kabajuu isaanii ragaa bu'uura isaanii ibsaniiti jiru. Manni murtichaa hanga wabii murteessuuf gaafii uggura imalaa irratti murtii kennuu fi mormii mirga wabii Mansuur Jamaal irratti dhihaate qorachuuf gaafa caamsaa 3 guyyaa filannoo kaa'ee kan jiru yoo ta'u Mansuur Jamaaliin alatti artistootaa fi tiktookaroonni dhaabbata investimentii fiinteek waliin birrii biiliyoona 1.9 ol hawaasa gowwoomsuudhaan hawaasa rakkoolee dinagdee fi daldalaan wal qabatan irratti gowwoomsan irratti mirga wabii laateefii jira. Waggaa 12 dhalatan dhabde jaamte aadde Badriyyaa Adam guyyaa irraa yeroo tokkotti daa'ima 12 ta'uun dhaga'ame. Geettiin waggaa 35 aadde Badriyyaa Adam dhala argachuuf waggaa 12 hawwiin eegaa turte guyyaa irraa ammoo yeroo tokkotti dhiira 4 fi dubara takka bakka takkatti nagaan dahuun gabaafameeti jira. Hospitaala magaalaa Harar keessatti argamu hospitaala guddaa Hiwoot Faanaa Yuunivarsiitii Haramaatti ispeeshaalistii ulfaa fi gadaameessa Dr. Obsaasan guyyaa irraa miidiyaaleef ibsa akka kennetti haati tun hospitaalatti deddeebi'uudhaan hordoffii gochaa turuu ibsuudhaan eebila 27 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgalarraa naannoo sa'aatii 3 fi walakkaatti daa'ima 5 yeroo tokkotti nagaan tahuu isaa ibseeti jira. Harmeen tun jiraattuu naannoo Hararii aanaa Soofii ganda Qilee yeroo taatu waggaa 12 oliif ammoo dhala dhabuudhaan hospitaalatti deddeebi'uudhaan qoricha yaalaa fudhachaa kan turte waggaa ta'u amma immoo yeroo tokkotti dhiira 4 fi dhala dubaraa takka argachuudhaan daa'imman 5 nagaan bakka takkatti ta'uusaa Dr. Obsaan yeroo arraantanaa miidiyaalee garaagaraatiif ibsa kanneen beeksise. Daa'imman dhalatan iddoo kunuunsa daa'immanitti yeroo ammaan tana tajaajila barbaachisaa argachaa jiraachuu Dr. Obsaan guyyaa irraa ibsee jiraachuun ibsame. Kanaanis immoo haati daa'imaa fayyaa guutuu kan qabdu yoo ta'u daa'imman kunneen haalli fayyaa isaanii doktorotaan hordoffiin taasifamaa jiraachuun ibsame. Iraan doorsisni yoo dhaabbate ulaa Hormuzaa deebistee akka bantu beeksiste. Kanuma wal qabate pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraanii walii galtee irra gahaa jiraachuu eeruun opereeshiniin ulaa Hormuzaa irratti eegalame akka dhaabbatus beeksisanii jiru. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan doorsisni yoo dhaabbate ulaa Hormuzaa deebisnee bannaa yoo jedhan humni galaana eegdota warraaqsa Islaamaa ibsa baase. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan akka jedhanitti dooniiwwan daldala ulaa Hormuzaa keessa darban qajeelfama Iraan hordofuun tumsa godhaniif ni galateeffannaa kan jedhan yoo ta'u ergaa baasaniinis humni isaanii doorsisa weerartoota dhaabbachuu fi abdii adeemsa marii uumuu carraa dooniiwwan daldala ulaa Hormuzaa keessa nagaan darbuu haala mijeessas jedhanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp duulli piroojeektii Firiidam jedhu dooniiwwan abjuudhaaf qophaa'an dhaabbachuu hordofu
hordofee sa'aatiiwwan muraasa keessatti humni galaana eegdota warraaqsa Islaamaa ibsa kana kan baase. Dabalataanis pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee irra gahaa jiraachuu Iraanii waliin eeruun opereeshiniin ulaa Hormuzaa irratti geggeeffamus akka dhaabbatu ibsanii jiru. Pirezidaantichi akka jedhanitti dooniiwwan ulaa Hormuzaa keessatti danqamanii turan baasuuf opereeshinii eegalame Project Freedom jedhamu dhaabuu himuun kunis Iraan waliigaltee irra gahaa jiraachuu isaaniitiin wal qabateeti. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argeech Tiraampiin dursuudhaan aangawoota Chaayinaa waliin marii bal'aa taasisanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas gara Chaayinaa Beejingitti imaluun gita isaanii Chaayinaa waliin marii bal'aa geggeessanii jiru. Miidiyaaleen Chaayinaa akka odeessaa jiranitti aangawoonni lameen wal arguun mari'achuu malee dhimma maalii irratti akka bal'inaan mari'atan kan hin addeessine yoo ta'u, miidiyaan Iraan Faars jedhamu ammoo Abbaas Argeech dhimmoota dantaa waloo ta'anii fi dhimmoota naannawaa akkasumas addunyaa irratti aangaa Chaayinaa waliin ministeerri biyyattii mari'achuu isaanii gabaasaa jira. Daawwannaan Argeech karoora pirezidaantii Doonaald Tiraamp fi pirezidaantii Chaayinaa Chiin wal arguuf qabatanii turan dursuu isaanii dhagahamee kan jiru yoo ta'u, Tiraamp torbee dhufu keessa gara Chaayinaatti imalu jedhamee eegamaa osoo jirudha dhimmi kun kan mudate. Daawwannaan Tiraamp kun gara Chaayinaatti kan taasisuuf karoorfatame sababa bulchiinsi isaanii Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti waraana baneef barfateeti malee hanga ammaatitti hin turu jedhameeti ture.